السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أبلي وانكي نوروت أمان تابرالي أكم جرتاني جرتو جزبات والحمد لله أنسنا جزر جلت ربي الحمد لله رب العالمين. هرس فيديو توكك أواني وليتي ديفيني زرا إنس وانا براسو هنتاني ورسوت أمانتا مسلمة هم دكي سنيو بقى جلبولتي إيدتين إسنجهي كمبرانا خبر فربين نفاتاسسو إن شاء الله ربين جيني كن جاء كان كبا جما جاء كان فاتا جيني بولين كورنان كوني جاء أكان بلتي أكان ربي برتس قيود أكان ربي برتس نما طويبتيف نما اتفايا دميفتس ادو قدوك أبدودا إن شاء الله ربي نما طويبتي ورسوم السوم نساراك إبلمي صوم صلاة دلغت هندم تراك إبلمتي ربين ملكي غندلماني اتارغت ربين نها تاسيس هندكي نايوسني جسون جالتنا إيجاكا جلا بلتي اتياني جرا الحمد لله إن شاء الله ربي نما قياسني اللي إيرك أكابي قيا إيدا سنسك أكابي إيدا غاري جيكيس ربنا أتاسسو يو أكما بيكامو نوتي مانا نماتي هندوما فو ندديسا ندعاي كالاتا غمچونس أبامت دعاء ربي كنت الرفتا يا ربي تنكي سانواسي ماتي كنا ولن ندي بسيجتا ها دعاء كلاتا أكو دبرسنا الحمد لله وام داول يا بولي وانكي زهره هوغا اتديبونكو وانغوتودا garuu nuti waan xiqqoo nutti fakkaatti meeqa kamtu kufee nu biraa hafee meeqa kamtu du'aan nu biraa hafee meeqa kamtu dhibeedhaan nu biraa hafee waan garaagaraatiin waggaa tana hojiin jiru har'a eessa akka jiran anis ni beeka atis ni beekta jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin fayyaa qaama guutuudhaan hoggaa zorree itti deebi'uun kun waan guddoodha. Inshallah rabbiin har'aan nu gahee toggaas nama itti gahoon haa taasisu. obboleewwan keenya kan karaa fuula rabbii deemanis rabbi rahmata isaaniif haa godhu rabbiin isaaniif haa araaramu du'aa'ii ni kadhannaa fi kadhadhaa fi isiniin jedha. Akkasumas maatiin biyyaa abbootiin keenya haawwatiin keenya obboleewwan keenya kan hundi isaanii danda'e gara hajjiitti imalanii jiranii qajeelanii jiranii rabbiin hajjii qeebalamtuu rabbiin isaaniif haa taasisu rabbi isaanirraa haa qeebalu keerijiinii kun qabu hundumtuuyyuu rabbiin nama milkaahee milkiidhaan gara biyya ofiititti waan baheef deeffatee xumuratee gara biyya ofiititti milkiidhaan dachaasu ربين إنسان هاتاسو كان بيرا ديمان حجي دانس ربين حجي زانس حجي قبلمتو تاسي ربين نغان بيتنو فادي بسوسين جتون جالدا هيا كا obboleewwan kiyya ka iidiin mana namaatitti nuti gammachuu baay'ee hin qabnu jenna alhamdulillah fayyaa qabaachuun keenya bichaan nu gahaadha homaa miti akka fakka malettis dabarsinu du'aayiidhaan akka salaatanii rabbi keessan kadhadhaa rabbiin nuuf kadhadhaa rabbi kuliif kadhannaa nutis ni baana guyyaa tokko gammachuudhaan teennee fira keenya ahli keenya dhandhee dubbisnee bagatti geessanii mana walitti dhufnee aadaa keenya akka beeknutti deebines geggeeffachuu dandeenya namni yoo fayyaa qabaate wanni inni hin dhaqamne tokkoyyuu hin jiru ni dhaqamna inshallah yoo fedhii rabbi taate egaa ka obboleewwan kiyya du'aayin akkaan barbaachistuudha ilma namaatiif du'aayin furtuwaa hundaati shabakaan kiyya naqabee jira. شبكان كينا قبي جرا خير إن شاء الله. إنترنت تويو نقبي ريفما ربي نوف خاتاس سنين جتسون بروادا وبليوان كيا إن شاء الله ربي نما حويتني إدو سن حجي داف حويتني هم نيكسن دبس ربي ولدت سنيف هاك أبو ربي بكسن أناس دبلتي نافس دواي كذا ولمت
qabaa kennas dheebotaa kennas rabbiin achiin nu ga'e dheebuu kenna nuuf haa baasu galmaan nuuf haa ga'u isiniin jedha. Yaa obboleewwan kiyyaa yeroo iidaa kana yeroo baay'ee maatii kenna yaadachuudhaan qalbiin kenna cabaa qalbiin kenna bakka gammachuun godhatu. Yaa maaliif jennaan guyyaa iidaas nuti raftii hin qabnu keessattuu nuti ijoolleen mana kontiraataa jirtu raahaa hin qabnu jechuudha. Saani maa qabannee osoo ofii nuufi jidduu isaan osoo tamalaallasnu shaaworii kenna gallee kan uffata kenna iyyuu jijjiirachuudhaaf yeroo nuu hin qabnu harki caalaan keenya jechuudha. Homaa miti obboleewwan kiyya ni darbiti hundumtuu ni darbiti akka dukkana uffattiin haftu dukkana booda ifatu akka jira ifa jirtu sana immoo dagatinaadha. Niyyaa tollee gara qulqulluudhaan gara rabbii keenya deemine du'aa wajjiif haa kadhannu isiniin jenna. Homaa miti guyyaan gammachuudhaan fira keenya ahlii keenya keessa teennee gammachuudhaan akka beennutti akka aadaa keenya deebinee geggeeffannee oollus inni dhufa waan ta'eef sanan arguuf har'a cinqii tana obsinee obsaan dabarsuu nurra barbaachisaadha isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Baga geessanii isiniin jechuu hin dagadhu obboleewwan kiyyas irra deebi'uudhaan warroota nu biraa gara fuula rabbii deeman rabbi rahmata isaaniif haa godhu rabbi rahmata caffee jayinataa isaaniif haa hiru teessoo isaanii ollaa nabiyyoota rabbiin isaaniif haa taasisu jechuun obboleewwan keenya hedduu kan yeroo hundumaayyuu hin daganne baay'eedha. Ustaaz Kamal Hiboo hin dabalatee fakkaattotu isaanii baay'eedha. Rabbi rahmata isaaniif haa taasisu. Rabbiin teessoo isaanii ollaa nabiyyoota rabbiin isaaniif haa godhu. Obboleewwan kiyya isiniin jechuu jaaladha. Akkamiin qophiin iidaa maal fakkaataa nutis kinu akkana qophoofnee jirra. Alhamdulillah hundaa walitti fayyaa qabna fayyaa qabaachuun ammoo hunda caalti qophii isaa hundumaayyuu kan dursu fayyaadha waan ta'eef namni yoo fayyaa hin qabaanne qophii fedhe qopheessee ammoo wanni godhuun jiru fayyaan alatti jechuudha. Sila kana ta'eef hangafni waa hundaa fayyaadha yoo fayyaa qabaanne hundumaayyuu ni dhaqqabna waan ta'eef abshiiraadha qalbii isin cabinii du'aa waliif kadhadhaadha. Du'aan ji'a kana keessaa bultii kanneen keessaa bultii kurnan kana keessaa akkaan qeebalamtuudha waan ta'eef du'aa waliif kadhannu biyya keenyaaf nagaa hawwinu biyyi keenya akkaan haala nageenyaa irratti akkuma jirtu akkuma waliin beennu biyya keenyaaf nagaa hawwaadha nagaa nuuf kadhadhaadha rabbiin biyya keenyaaf nagaa haa buusu bilisummaa nuuf haa kennu biyya keenyatti nama yaada muraada ofii guuttate gara biyya ofii deebi'u rabbiin nu haa taasisu inshaa Allah. Biyyi ofii biyyi badduun qabdu haadha biyyi badduu hin qabdu jedhanii biyyi ofii haadha ofiiti waan taateef namu biyya ofiitiin tola hammuma fe'ellee badduu haa taatu hammuma fe'ellee nageenya haa dhabdu tasgabbii sammuu kee biyyuma kee keessatti tasgabbii argata jechuudha. Biyya namaa biyyuma fe'ellee jiraadhu biyya gurguddoolee jiraadhu hamma biyya keetti sammuun tasgabbii siin argatu jechuudha. Sila kana ta'eef rabbiin biyya teenyaaf nagaa nuuf haa kennu rabbiin yaa obboleewwan kiyya nama waan bahe hundumaayyuu milkaa'ee gara biyya ofiitti rabbiin nagaan deebi'u rabbi nu haa taasisu inshaa Allah. Anaaf isinillee nu haa milkeessu nama waan baheef hundumaayyuu milkaa'ee ofirra taree rakkataa biyyaaf ta'u rabbi nu haa taasisu isinii jechuun jaaladha obboleewwan kiyya. Egaa akkuma kaleessa arkita viidiyoo kaleessa hojjedhe miidiyaa kanarra deemartee obboleettiin teenya jechuudha. Wallahi hedduu akka qalbiin nama cabdii qalbiin nama cabsitii obboleettiin teenya akkuma kiyya dalagachuudhaaf maatii ofii jijjiirtee ofis jijjiiruudhaaf ka isiin biyyaa baate haa ta'u malee garuu akka isiin yaaddee baate hin taane rabbiin sababaadha wanti hundumtuuyyuu sababaadha rabbii hookaa waa isii qoruudhaaf qormaata wayii keessa isii seensisuudhaaf sababaadha. Daa'imni ija isii dhooftee qaroo ija ofii dhabde jechuudha. Garuu ammallee hin beekamu fayyuu dandeessi rabbiin danda'aadha. Hookaa qormaata wayii keessa isii seensisuudhaaf isii madaaluudhaaf rabbii yeroo tokko niimaa rabbi ofii nuuf kennu irratti dagate kana keessi madaala. Niimaa sirri jiru kana yeroo tokko si madaala. Namni kun hammam natti shakkaraa hammam sabrii qabaa hammam obsa qabaa
kan jedhu waan garagaraati si madaal adunyaan tun ammoo qormaata hedduu qabdi rabbiin nama qormaata isa hundumaayyuu darbuun haa taasisu wanti guddoon obsaadha rabbiin obsa nuuf haa kennu waan kam keessattuu yoo obsine namni obsa qabu booddeen isaa ifti isa argu isa waan hin hafneedha garuu ammoo wanna xiqqoo nu mudatteef jecha yoo kan jarjarree dhagaa muka kan cochoofnu taate ammoo balaa sanirraa caalu mudanna malees balaa san keessaa ba'uu hin danda'amu kanaafuu wanna rabbiin nutti fide hundumaayyuu rabbii keenyatti shakkaraa sabbaraa rabbii keenya kadhataa yoo jenna ammoo rabbiin nun dagatu rabbiin hima isaa hin dagatu rabbiin nafsee ofii qalaqe ammoo hin dagatu rabbiin akka keenya hirrafu hin dadhabu hin dagatus kanaafuu rabbiin isii haa maaru rabbiin isii haa xagganu yeroo dhiyoo keessatti akka gara maatiitti deebi'u hedduu kan isiin dubbatte rabbiin garuu abdii isinis abdii ofitti horte akkuma isii abdii ofitti horte san rabbii abdii sun isiif haa mirkaneessu isiif haa milkeessu abdii rabbi irra kaa'ette tarii maatii kiyya deebi'ee wal'aannamee firri kiyya na yaalachuu danda'a yaada jedhuudhaan abdii ofitti horte kanaafuu inshaallah isiillee obboleettiin teennatun illee fayyitee ani fayyee qaroon biyyanaa deemte maatii kiyyaanillee wal arge isii jettee as baatee gammachuu fi ibsatte rabbiin haa agarsiisu isin jechuun barbaada obboleewwan kiyya obboleettii teennatanaafis du'aa anis nagatiin du'aa bira dhaabbadhaadha wallahi hedduun akka nama qalbii yaa obboleewwan kiyya nuti har'a kan fayyaa qabnu nuti har'a fayyaa guutuu qaama guutuu osoo qabsoo hin taane wanti xiqqoo nurraa hordoftoota amantaa saniif jecha azaba uf azabnee uf cinqinee uf dhiphifnee waa hedduu keessa seenee rabbiin illee wal dhabne jechuudha garuu ammoo ati osoo fayyaa qabdu waan inshaallah rabbiin aartee mataa kee dhukkubsite warroonni qaroo dhaban warroonni luka dhaban warroonni harka dhaban warroonni qaama guutuu isaanii chocho'u hojiin ala ta'ee laamshee hafe sunni hoo akkam ta'ame yoo takkaan rabbi biratti yoo ilaaltu rabbii keetiif shukrii namatti fayyadameef alhamdulillah rabbil alamin mi'aatii fayyaa qabdu si'ata kana inshaallah rabbiin nama tolfatee warra soomessuun isaa raaqee balamee nurratti arju soomaafi dalagatti hundi turraa dhufee balamtee rabbiin kenne alhamdulillah rabbil alamin fayyaa guutuu nuuf kenne shaqqattee beektaa rabbii keetiif shukrii galfitee beektaa ka untaalii wanti xiqqoo yoo na jalaa buute anaaf atillee dallannee lollee miira keessa seenaasanillee irra qaqqabee rabbii waa hundumaayyuu si guyyaa sanis qaqqabee tanuudhaaf kan inni gaarii geggeessu rabbi nama taasisu ormaati keessa seensisuudhaaf kan inni godhu akkuma beekamu hundumatti mana nama ormaata sila kana ta'eef obboleewwan kiyya miimaa isinirra jiru irratti deddeebisaa du'aayii kadhataa shukrii galfadhaadha gammachuunis dhabamfadha alhamdulillahi jedha du'aayii rabbii keenya qareenaa isin jechuun barbaada yaa rabbi tana keessaa nu baasii du'aayii keenya waliin deebisii jecha du'aayii kadhataa akkuma dabarsine alhamdulillah isin daawwaliyaa obboleewwan kiyya zoorree hoggaa itti deebi'uun waan guddoodha